Okay. Gabamat erga baay'ee atattamaan qaba. Ergaan atattamaan qabu kunis shira mootummaan wayyaanee kan amma Dr. Abdiidhaan hoogganamu. Ouvert à ceux qui commencent l'année avec de bonnes raisons. Ifama. Mootummaan wayyaanee kan Lammaa Magarsaatiif Dr. Abdiidhaan hoogganamu shiranni uummata keenya irratti xaxaa jiru akkuma jirutti arginee jira. Uummata lixa Wallaggaa guyyoota sadan darbaniif xiyyaaraan rukutaa turuun isaanii ni beekama. Uummata lixa Wallaggaa akkuma xiyyaaraan rukutaa turan amma immoo lixa Shawaa keessaati magaalaa akka Gincii magaalota isaan irratti xiyyeeffatan gabaabumatti maqaa isaanii dha'uu nan danda'a. Gincii, Olataa, Amboo, Garba Gurraachaa magaalota yoo xiqqaate magaalota 10 kan lixa Shawaa jechaadha. Guyyoota gabaabduu keessatti xiyyaaraan rukutuudhaaf qophii xumuranii jiru. Guyyoota gabaabduu keessatti xiyyaaraan rukutuuf jechaadha. Kanaafis kan sababa ta'eefi waraanni adda bilisummaa Oromoo kan Jaar Marroodhaa fi Jaal Daawudiin hoogganamu bosona Cillimmoo keessa jiraachuun beekamaadha. Yeroo darbee namicha Xawalwaallee hoogganama kantiibaa magaalaa Amboo kan uummata adamsee uummata ajjeesisu dubartoota keenya gudeechisaa ture irratti tarkaanfii bosona Cillimmoo irratti fudhachuun isaanii ni beekama. Kanumarraan kan kee kanumaan wal qabate waraana sana dura otoo namticha sana irratti tarkaanfii fudhatin waraana guddaa magaalaa Amboo magaalaa Gincii qubachiisuun isaanii ni beekama jechaadha. Magaalaan Gincii akkuma beekamu 2014 qabsoo diddaa garbummaa uummanni Oromoo geggeessaa ture keessatti godina Wallaggaa lixaa aanaa Manisibuu fi Gincii Amboodha kan dura walitti aansanii jalqabanii amma akka Wallaggaan rukutaniin Wallagga keessaa kan akka Dambidolloo, Begii, Anfilloo, Gidaamii, Qebbee warra kana xiyyaaraan akka rukutaniin amma immoo Ginciidhaaf Amboo magaalota akka Garba Gurraachaa itti aananii jiran rukutuudhaa fi uummata Oromoo dadhabsiisuu qabeenya isaanii jalaa fixuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabeenya isaan qaban daaraa godhanii baankiitu cabee kanatu cabedhanii uummata kana iyyoomsuudhaaf karoora jabaa baafataniiru jechaadha. Guyyaa gabaabduu gidduutti kana gochuudhaaf qophii xumuranii jiru. Waajjira isaaniitii kallattiidhaan odeeffannoo nu qaqqabeedha. Namoonni keenya isaan duukaa dalagan, namoonni keenya waajjira isaanii keessa dalagan akka isaan Wallaggaa xiyyaaraan rukutuudhaaf jedhan dursanii nutti himanii turan. Akka mootummaan Abiyyiif mootummaan Lammaa Wallaggaa xiyyaaraan rukutuudhaaf jedhan guyyaa 15 dura ni beekna turre. Guyyaa 15 guyyaa 20 dura hin beekna turre nutti himameera waajjira isaaniitii. Ammas invite isin godha invite yaada qabdan yaada haaraa waan OPDO uummata keenya irratti shiraa jirtu nuuf laattu jechaadha. Invite isin godha. Garuu amma odeeffannoo kana sheerii godhaatii uummata qaqqabsiisa. Akkuma Wallaggaan guyyaa 15 dura odeeffannoon jalaa ba'ee xiyyaaraan rukutuudhaaf qophii akka turan dhageenyee turre dubbachaa turre ammas Jalduu Amboo Garba Gurraachaa Gincii bakka qabsoon Oromoo 2014 2016 2017 itti finiintee turte waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona Cillimmoo keessa jira jechuudhaan naannoo kana xiyyaaraan rukutuudhaaf jiru jechaadha. Akka isaan naannoo kana xiyyaaraan rukunneef kan nuti gochuu qabnu tokkoffaa uummata dadammaqsinee akka uummatni qophaa'inaan ofirraa eegu gochuu danda'uu qabna tokko. Lammata kan nuti gochuu qabnu
akka gaariitti dubbanne Oromoo kan ta'e hundumtuu dubbatee isin barree jirra isin bira geenyee jirra akka xiyyaaraan uummata keenya rukunne uummata keenya iyyeessa akka xiyyaaraan rukunne jennee miidiyaa irratti oofne akka isaan sodaatanii nurraa dhaabbatan gochuudha jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo bakka sanatti rukutuun hin danda'amu. Adda bilisummaa Oromoo nam tokko ajjeesne dheengadda uummata nagaadha kan isaan Wallaggaatti fixan guyyaa 3 xiyyaaraan Wallaggaa rukutanii. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa nam tokkittiitu luka madaa'e nama tokkittiidha kan lukni madaa'e. Garuu uummata nagaadha kan isaan fixan Wallagga keessatti. Uummata nagaa duwwaa miti. Mana barnootaa wayyaaneen Wallaggaaf ijaarteen beektu. Isa ijaarame diigaa baate. Mana barnootaa uummatni Wallaggaa ijaarratee jabbii qabu gurguree, rehee qabu gurguree, oolaa qabu gurguree mana barnootaa ijaarratee haati hiyyeessaa araqee gurgurtee, haati hiyyeessaa qoraan gurgurtee mana barnootaa isheen ijaartee ilmaan ishee itti barsiifachaa turte jalaa guban. Mana barnootaa haati hiyyeessaa qoraan gurgurtee uummata keenya iyyoomsaniiru. Uummata keenya siistamii isaan ittiin iyyoomsan keessaa inni tokko kana gootee ati abaa'oodhaa ati maaliidhaa qabeenya ati qabdu qabeenya abaa'ooti jedhanii qabeenya harkaa fudhachuudha tokko. Lammata lafa bunaa isaan qabaniif lafa boqqolloo isaan irra qotatan xaawoo sobaatti kennanii xaawoo kijibaa itti kennanii xaawoon sun lafa gubee balleessa buna gubee balleessa waan isaan facaafatan gubee balleessa waggaatti aanutti lafa harkaa fudhatu jechaadha uummata keenya harkaa gatii xaawoo kaffaluu dadhabdanii lafa harkaa fudhatu. Akkasittiin uummata keenya burjaajessanii uummata keenya iyyoomsaa ba'an. Warri wayyaanii wajjin ta'anii kana gochaa turan lammaaf abiyyi keenyadha. Lammaaf abiyyi keenya warri kana gochaa turan. Ammas wayyaaniin nurraa deemnaan qeerroon jabaatee wayyaanii ofirraa fonqolchinaan isaan wayyaanii kan biraa diktaatir ta'anii uummata keenya xiyyaaraan tumuu jalqaban jechaadha. Tumaatiin uummata keenya xiyyaaraan tumuu kuni shawwarraatii guyyaa murtaa'e gidduutti Wallaggarraatii gara shawwa lixaatti ol dhufa jechaadha. Amboo dhufa. Boofti sitti marmeetu si ciniina. Boofti sitti marmeetu si idda. Namni gaafanni sitti marmee si dhungatu na jaallateen seen. Namni sitti siqee sitti marmee si dhungatee summii sii kenna. Warri waan isin jaallatan fakkaatanii dhufanii uummata amboo dhungachaa turan boofatu isinitti marmee si dhungachaa ture. Boofa hadhaa qabutu isinitti xiqee isin hidduudhaaf isinitti marmaa ture. Boofti sitti marmee si hidda. Boofti sitti marmee si ciniina. Boofti dheengadda dhufee isinitti marmee isin dubbisee isin biraa deeme kun arra ijoollee keessan xiyyaaraan fixuudhaaf qophii xumuree jira. Odeeffannoo gahaa qabna jechaadha. Odeeffannoo gahaa qabna. Kan isaan uummata amboo rukutuudhaaf qophaa'an bosona cillimmoo keessa waraanatu jira. Waraanni kun kan gargaaramu uummata ambootiin, kan gargaaramu uummata ginciitiin jedhanii waan yaadaniif. Kanaaf adaraa uummata ginciitiif Wallaggi dhumee jira. Wallaggi inni manatti hafe baqatee bosonatti galee jira. Inni bosonatti galee hidhatee falmiitti fufaas jira. Ijoolleen gincii, ijoolleen qaaliyyiin, ijoolleen jajjabduun warri lubbuudhaan nu hafan qabsoo waggaa 4 waggaa 5 guutuu qabsoo finiinsaa turanii warri lubbuudhaan nu hafan akka isaan hin duuneef akka isaan xiyyaara Dr. Abiyyiitiif ani Dr. ittiin hin jedhu Koloneel Abiy xiyyaara Koloneel Abiyyiitiif Jeneraal Lammaa Magarsaatiin akka isaan hin dhumneef uummata keenya ambootiif uummata keenya ginciitiif uummata keenyaaf adirmannu oduu kana haga qabsiisnu sheerii godhaan marandeessanitti. Uummata keenya irratti shira guddaa tataa jiru, uummata keenya fixaa jiru, lafa keenya ammas nurkaa fudhachaa jiru, kara Booranaa lafti keenya saamamaa jira, kara Wallaggaa lafti keenya saamamaa jira, kara Baalee lafti keenya saamamaa jira. Kanaaf saamicha lafaatiif umaatii lafaa kana nurraa dhaabaa jennaan xiyyaaraan nutumaa jiru, kan nutumaa jiru eenyu Koloneel Abiyyiitiif Jeneraal Lammaa Magarsaati jechaadha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota uummata Jimmaa. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Abbaa Jifaar. Waamicha Oromummaan qabuun isiniif dhiyeessa. Dogoggora Abiyyi gochaa jirutti itti hin gaafatamina. Dogoggora kaleessa Muktaar Kadir godhee hundumti keenya wal duukaa taanee balaaleffanne. Abiyyi ilma maccaati. Anis ilma maccaati. Abiyyi dabaa inni waggaa 27 wayyaanee wajjin ta'ee hojjechaa ture hundi keenya ni beekna.
lammaan ilma machaati. Dabaa lammaan uummata Oromoo irratti gochaa tureef gochaa jiruuf uummanni Oromoo Wallaggaatti hin gaafatamu. Kan itti gaafatamu Lammaa Magarsaati. Waamicha atattamaa ani uummata Jimmaatiif dabarsuu barbaadu yeroo namni waa'ee Abiyyi dubbatu adaraa keessan gadi baatanii akka gandummaatti akka waan biraatti waa'ee Lammaa waa'ee Abiyyiin dubbatina. Waamicha uummata Jimmaatiif kabajamtootaaf jaallatamtoota ijoollee Jimmaa, kabajamtootaaf jaallatamtoota Shanangibee, kabajamtootaaf jaallatamtoota ijoollee Baajifaar. Waan kaleessa Muktaar Kadir uummata Oromoo irratti dalageef kan itti gaafatamu Muktaar Kadir malee uummata Jimmaa miti. Tumaa kaleessa guyyaa sadiif Abiyyiif Lammaan uummata Wallaggaa irratti raawwataniif kan itti gaafatamu Lammaaf Abiyyi malee uummata Jimmaa miti. Kabajamtootaaf jaallatamtoota uummata Jimmaa. Magaalaan keessan isin hirkan jirtu sirriittan beeka qaamaan hin beeka. Magaalaa Jimmaa keessa reestooraantiin jiru, hoteelli jiru, manni jiru, suuqiin jiru, yuunivarsiitiin jiru, kolleejiin jiru kan naftanyaati. Uummati Jimmaa baay'ee nama gaddisiisa jireenyi inni magaalaa Jimmaa keessa jiraatu. Kottaa seenaa isinittan himaa tokko tokkoon waa'ee Jimmaa. In qabdan waan hundaa keessaa isin baasanii jiru. Waggaa 27 wayyaaneen dhiibdee Jimmaa yuunivarsiitii bakka inni itti ijaaramee jiru, Jimmaa kolleejii bakka inni itti ijaaramee jiru sirriitti beeka. Uummatni keenya Jimmaa magaalaan keessatti nagadatee jiraatu markaatoo Jimmaa abiddaan gubanii daashin baankii bakka markaatoo Jimmaatti bakka dubartiin keenya shunkurtiidhaaf qullubbii gurgurattee shunkurtiif qullubbii borooshee irra dhaabdee gurgurattee ittiin ashaboo bitattee galtu abiddaan jalaa gubanii warri daashin baankii Tigraay achirra dhaaban Lammaaf Abiyyiidha. Lammaaf Abiyyiidha. Kanaaf badii Abiyyi isin irratti dalage utuu iji keessan hin argin gandummaadhaan yookaan dogoggoraan yookaan hubannoo siyaasaa dhabuudhaan kaatanii waan dubbatina. Kaatanii mormina. Adda bilisummaa Oromoo deeggaraa isiniin jechaan jiru. Magaalaa Jimmaa keessatti uummanni Jimmaa gahee tokko hin qabu. Anatu beeka. Anatu beeka qaamaan. Uummanni Jimmaa iyyoomee garanaan magaalaan Jimmaa isa gahee jira. Laga booyyee gahee jira. Laga booyyee kara Finfinnee deeman. Amma laga booyyeetti Oromoon Jimmaa buqqahee badee jira. Garanaan saxoo meedaa gahee jira. Saxoo meedaa irratti hundi keessan beektu. Bataskaana maaramii ijaaran. Lafa isin silaa fardatti guluftan, lafa isin farda keessan itti yaafattan, lafa isin shonkoraa dhaabbattanii irra nyaachaa turtan, irraa gurgurachaa turtan. Yaa uummata Jimmaa isiniin nan jedha. Saxoo meedaa isin hirkaa fudhatanii bataskaana maaramiitu irratti ijaaramee jira. Kuni sobamoo dhugaadha. Ijoolleen Jimmaan faayitii fudhadhaa seenaa. Fudhadhaa seenaa isin hin beekaa rakkoo isin keessa jirtan. Abidda isin qabatee jiru hin beektan. Rakkoo keessa jirtan hin beektan. Gaafa namni waa'ee Abiyyi dubbatu Abiyyi irraa hin falmina. Abiyyi rakkoon uummata Oromoo irratti dalagaa jiru Oromoon waggaa 100 keessaan boo Miniliik afaan Oromoo dubbatu Koloneer Miniliik afaan Oromoo dubbatu ittiin jedheera. Yaa Koloneer Miniliik afaan Oromoo dubbatu Abiyyi. Lammaan kan akka Abiyyi. Koloneer Jeneraal Lammaa kan Wallaggatti dhalate kan afaan Oromoo dubbatu. Kanaaf Pirezidaantii Oromiyaatiif Pirezidaantii Dooktar Lammaa Magarsaa fi Abiyyi kan jedhu irraa jijjiirree Jeneraal Lammaa Magarsaatii fi Koloneer Abiyyi ittiin jennee jirra jechaadha. Akkasittiin jennee jirra. Ijoolleen Jimmaa adaraa rakkoo gurguddaa keessa jirtu lafa keessan falmadhaa. Jimmaa yuunivarsiitii irraa kaasee amma galma Baajifaaritti bunatu jira ture. Boqqolloo qotattu turtan. Xaafii facaafattu turtan. Dinnicha dhaabbattu turtan. Amma Jimmaa yuunivarsiitii irraa kaasee amma gaara jireen gaara Baajifaaritti Jimmaa kolleejjii ol darbee ilmi Oromoo tokko jiraannaan as bayaa dubbatu. Ilmi Oromoo tokko hin jiru. Ilmi Oromoo tokko hin jiru. Yaa Jimmaa yuunivarsiitii bukkeetii kaasee amma gaara Baajifaaritti amma jireenitti anatu beeka. Amma mana mootummaa Baajifaaritti jechaadha. Amma mana mootummaa Baajifaaritti Oromoon Jimmaa buqqahee lafarraa badeera hin jiru. Dhugaa keessan falmadhaa, haqa keessan falmadhaa, personally nama dhuunfaatiif hin falmina. Abiyyi Ahmad sooressa yoo barbaade Ameerikaa jiraata yoo barbaade Maarsii irra jiraata.
ummati Jimmaa garuu buqqee lafarraa badeera dhugaa jirutu kana didaatii gaditti liqimsa waa'ee adda bilisummaa Oromoo miti kanan dubbachaa jiru waa'ee shanee miti kanan dubbachaa jiru waa'ee dachee Oromoo dhumaa jiruutiif dachee Oromoo ciccitee gurguramee dhumaa jiruutiif waa'ee ilmaan Oromoo buqqaa jiraniiti kanan dubbachaa jiru buna keessan guyyaa tokko Finfinneetti ekspoorti gootanii hin beektan ijoolleen Jimmaa eenyu akka godhachaa jiru gibee abagaaz eenyu abagaaz eenyu sinii galee abarraan Aramaayik hotel kan eenyuti abagaaz hotel kan eenyuti international hotel kan eenyuti kan keessanii yaa ijoollee Jimmaa jira kan keessanii hin qabdani buna keessan ekspoortiin gootani shaayee gumarroo shaayee wish shaayee Jimmaa keessatti oomishama ummati Jimmaa gumarroo shaayee guyyaa guutuu duddarratti alguffaa baadhatee akka ittiin baara cilas keessa buusaa olee birrii 10 kaffalamaaf birrii 20 kaffalamaaf kana jireenyi keessan kana akka ittiin jiraachuu barbaaddu kan kana sin dhorkate Oromoo miti lammaadhaaf Abiyyiidha kan kana sin godhe lafa keessan isin harkaa fuudhee lafa sin shonkoraa dhaabbattan isin harkaa fuudhee ormaaf kennee kan kana sin godhe lammaadhaaf Abiyyiidha eeyyee kanaaf adara waa'ee personally Abiyyi falmachuu dhiisaati yookaan badii arra Abiyyi gochaa jiru badii Abiyyi balleessaa jiru itti gaafatamummaa fudhachuu dhiisaati dachee keessan falmadhaa lafa keessan deeffadhaa lafa keessan isa sin jalaa dhumaa jiru falmadhaa identity keessan badaa jiru falmadhaa ummatni Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti jechaadha magaalaa Jimmaa keessatti afaan Oromoo dubbachuudhaaf still angarraatti buquu gadi buusee deema yoo sin afaan Oromootiin taaksii yaabbachuudhaaf taaksii naa dhaabbadhattan qola muuzii isinitti darbachaa jiranii still now magaalaan keessatti gaallaa jedhamne irraanfamnu magaalaa Jimmaa miti dubbadhaa gadi baati ijoolleen Jimmaa maaliif saalfattu Abiyyi kana sin olcheera isinii falmaayeraa kanaaf sich gaafa wallaggara xiyyaaraan tumamu baga tumamteettani bor immoo jalduutu xiyyaaraan tumama torban kana keessa torban lamaan kana keessa yoo wanta nuti haasaa jirruu fi wanta nuti jalqabne kana baranii nurraan dhaabbatan taanaan guyyaa 10-15 dhufu keessatti jalduudhaa fi amboof gincii xiyyaaraan tumuudhaaf deemu lammaaf Abiyyi sinii galee okay Seenaa sumaan si kuchiise yaada kootu bakka hin tattaane na jalaa deemaa jira waan ta'eef yaa waggaa 25 booddee siin galu wanti naasaa jiru kun waggaa 25 booda siin galu yookaan abbaa keetu OPDOdha yookaan immoo haadha keetu kuulloodha kana rakkoon kee maleetu dhiiga Oromummaa qabaattee wanni dubbachaa jiru kun sii gala ture yookaan abbaa keetu OPDOdha abbaa keetu OPDOdha gaafan siin jedhu akka biyyiif akka lammaa yookaan immoo akka Muktaar Kadirechaadha yookaan immoo haadha keetu kuulloodha dhalatte kanaaf waa'ee ummata Jimmaa waan si galchuun qabu jechaadha waa'ee ummata Jimmaa naanna dhiba ana galcha ummatni Jimmaa siinis boollan si buusa gaannam keessa dhaqixa godhatis Oromoo maaliitti maqaa moggaafatta sirra teesse deemas jalaa OPDO dhaqi dhaggeeffadhu OPDO jalaa dhaqi udaanar dhaqi mataas kee irratti haalbaatu wayyaanee fi Amar the next qabxiin koo lammaffaa waraanni G7 waraanni Gimboo Sabatti gaafa biyya galu amma inni ture beektu jechaadha guyyaa guyyaatti every single day waraanni leenjifamee itti dabalamaa jira leenjii waraanaa fudhatee ji'a 2 ji'a 3 waraanni itti dabalamaa jira siinis boollan si buusa sumaan deemii wayyaanii dhaggeeffadhu nan dhaggeeffattu haasaan akkanaa kun siif malu haasaan akkanaa kun siif malu guyyaa guyyaatti waraanni G7 leenjifamaa jira guyyaa guyyaatti bobba'aa jiru gaaffii isaan lammaaf Abiyyiin gaafatan keessaa inni tokko isinii wajjin taane adda bilisummaa Oromoo rukunnee balleessinaati carraanuu kennaadha gaaffii isaan adda bilisummaa lammaadhaaf Abiyyi gaafatan keessaa tokko kottuu carraanuu kennaa isinii wajjin taane adda bilisummaa Oromoo rukunnee dhabamsiisna carraanuu kennaa jedhaniitu lammaaf Abiyyi gaafatan jechaadha
lammaaf abiyyiin gara jalqabaa waan humna qaban itti fakkaate lakkin ta'u hin goonu haa jedhan malee guyyoota muraasa kana keessatti tole ittiin jechuu eegalaniiru jechaadha. Waraana ifaa ifatti akka isaan leenjifatan dheengadda guyyaa 3-4 fuuldura waraana 500 leenjisanii akka isaan magaalaa keessa oofaa turan argitaniitu. Waraana 500 leenjisanii magaalaa walakkaatti eebbisiisan. Sinis sin kuchisiisa. Tokko irra si darbeera si beekaa waanan si beekuufan si dhiisa sheemma. Yoo abbaa kee yookaan obboleessa kee OPDOf dalagatee dhimma keeti. Personally waanan si beekuufan si dhiisa. Sin kuchisiisa taanse. Okay. Waraanni 500 dheengadda leenjifame kan eenyuti? Kan G7ti, kan Gimboo 7ti jechaadha. Waraanni Gimboo 7 ji'a 2 ji'a 3 yeroo tokko eebbifamaa jiru kun maaliif eebbifamaa jira? Oromoof yaadeeti? Oromoo fayyada? Oromoof dhaabbata? Oromoo bilisoomsa? Moo Oromoo garboomsa? Oromoo garboomsa moo Oromoo bilisoomsa? Kanaaf lammaadhaaf abiyyi diil godhanii jiru jechaadha. Lammaaf abiyyi diil gochuu isaanii ragaa yoo barbaadan jechaadha. Gorsituun isaanii tokkoffaan Biraanuu Naggaa ta'uun proof adda baafadha. Gorsituun isaanii tokkoffaan ammaakaarii የመንግስት አማካሪ ቀንደኛ አማካሪ Biraanuu Naggaati. Sini galee leencoon faa akkuma jiranitti ta'anii jechaadha. Leencoon faa eenyufaa jibba Oromummaa qabaatanii miti. Isaan jibba adda bilisummaa Oromoo qabaataniiti. Leencoon faa paartilee nama biyyatti galan Kamaal faa eenyufaa Oromoo irraa jibba tokko iyyuu qabaatanii miti. Garuu jibba adda bilisummaa Oromooti kan isaan OPDO jala seenanii aangoo argachuudhaaf amma lubbuun jiraatanitti dhidhiittatanii wixxifatanii qufaa OPDO maqaaf sagalee OPDOtiin qufaa sagalee warra hin qabne jechaadha. Sagalee OPDOtiin qufaa warra jiraachuu barbaadanidha. G7 garuu tokkoffaa wayyaanii jala seenanii OPDO jala seenanii mataa ol qabachuudhaaf soddootii isaanii jala soddaa jala seenanii mataa ol qabachuudhaaf gara aangootti dhufuu barbaadu. Erga gara aangootti dhufanii paartiin Oromoo amma ammaatti biyya Amaaraa keessa dhaqee dorgome hin jiru they can't survive hin dandeessu dhattee dorgomu. Paartiin Gimboo 7 G7 Adaamaa keessatti, Buraayyuu keessatti, Baalee keessatti, Arsii keessatti, Asallaa keessatti waajjira dhaabbatanii qabsoodhaaf qophaa'aa jiru filannoodhaaf. Mee paartii Oromoo OPDO dabalatee include OPDO dabalatee paartiin Oromoo kan naannoo Amaaraa keessa dhaqee dorgomuudhaaf qophaa'e tokko jira. Moo'ichi asirraa jalqaba. Injifatamuun asirraa jalqaba. Paartiin Amaaraa keessatti haa dorgomu Oromiyaa keessaa maal hojjeta dhufe? G7 maal hojjeta Oromiyaa keessaa dhufe? Afaan Oromoo babal'isuufi, seenaa Oromoo babal'isuufi, aadaa Oromoo babal'isuufi, eenyummaa Oromoo babal'isuufi, dachee Oromoo kabachiisuufi. Kanaafi lammaaf abiyyi jibba adda bilisummaa Oromoo Gimboo 7 yookaan immoo G7 of jalatti guddisuun maaliif barbaachise? Maaliif? Intaa nu baastii nu deebisistii kasaaraan qabu bor ittiin gaabbinu bor nun dadhabsiisu bor sakaleessaatti nun deebisu boofa ta'anii itti marmanii niddanii akka lammaaf abiyyi nu godhan boofti sitti marmee si iddaa nama sitti marmee hundumaa waan si jaallate sitti hin fakkaatin si idduuf sitti marmaa siin jedheera sila siniin jedheera sila yeroon jalqabu jechaadha. Lammaadhaaf abiyyi uummata ambootti marmanii uummata amboo dubbisaa turan dhungachaa turan kan isaan sitti marmaa turan si idduudhaaf boofti sitti marmee si idda. Egalee G7dhaaf the same thing. Biraanuu Naggaa sitti marmee si dubbisuudhaaf fuula gaarii si kennuun sitti siqee si idduudhaaf OPDO mataa ishee jechaadha. Kana jechuun ko OPDO dalagaa isheen jibba malee akka paartii Oromootti hin jibbu. Dalagaa isheen jibba jechaadha. Amma urkitanii nu keessaa baatan uummata dheengadda rasaasaan utuu uummata kan isin uummata Harargee gootan never ever hin irraanfannu bara baraan. Uummata miliyoonii tokkoof qabxii 5 miliyoonii tokkoof walakkaa buqqistan. Uummata Booranaa kan isin gootan Boorana kan aannan malee
bishaan namaan kennine beelisitanii buqqistanii iyyoomsitanii kolaastanii akkas gootanii itti taphattan. Uummata Wallaggaa nama barate keessa fixaa turtan. Keessa paartii keessan keessa warra jiran illee jechaadha. Warra paartii keessan keessa jiran kan akka pirezidaantii Oromiyaa duraanii ajjeesaa turtan tokko tokkoon. Ammas sanumatti jirtu. Hin beesifattan. Ji'oota 3 4 5 7 darban kana arraba babbareechattanii akka namni sin jaallatuuf akka namni sin deggeruuf nutti gadi baatanii nu fakkaatanii dubbachaa nuti sin deggeraa turre. Arra garuu gaafa sin Amaaree dhachiisaa Oromoo irraa qawweektan Oromoon lakki Amaara irraa siiki Tigree irraa siiki sana booda nurraa eegisiniin jennaan soddootii keessan irraa qawweekuu waan hin barbaanneef gadi baatanii Oromoo rasaasaan utuu hin ta'in xiyyaaraan tumtan. Gaafa kana urkitanii nu keessaa baatan jechaadha. Urkitanii akka urkaatti nu keessaa baatan. Tinii galee akka urkaatti akka dafqaatti sin dhiqanne jechaadha. Akka dafqaatti akka urkaatti sin dhiqanne. Tinii galee tasabbaata isaa nutti deebi'uu hin dandeessan. Oromoon yoomiyyuu taanaan arras boris barabaraan Oromoon hin bilisooma. In argitu teessanii arguudhaaf jirtu. Teessanii arguudhaaf jirtu jechaadha. Dookumentariinis hin hojjettan forever hin hojjetu. Hin hojjetu dookumentariin keessan tasuma abbaata isaan hojjetu. Eessayyuu ga'uu hin dandeessan dookumentarii sobaa hojjechaa jirtan kanaan. Ammas irra deebi'een gidduutti jedha. Uummanni Jimmaa lafa keessan isin harkaa ba'e. Magaalaa Jimmaa keessa akka baqataatti jiraachaa jirtu uummanni Jimmaa. Uummanni Wallaggaa lafa isaarra akka abbaa biyyaatti jiraata. Diinaa wajjin wal lolaa wallaansoo ol qaba. Uummanni Wallaggaa. Uummanni Amboo lafa isaarra akka barbaadetti jiraata. Laphee isaa dhiibee ajjeesaa du'aa jiraata. Isin garuu uummanni Jimmaa magaalaa Jimmaa keessa akka baqataatti jiraachaa jirtu. Istiil qola muuzii isinitti darbachaa isin afaan Oromoon bilbilaa haasoftan jechaadha. Funyaan isinitti qabachaa isin tuffachaa isinii galee taaksii keessaa gadi isin darbachaa isinitti tufaa akkasittiin jiraachaa jirtu uummanni Jimmaa. OPDO'n waan tokko waan isinii godhe hin qabu. Abiyyi waan tokko waan isinii godhe hin qabu. Dhugaa jiru isinitti himna. Dhugaa jiru. Kanaaf immoo OPDO jettanii ofumaatii badii Abiyyi godhe kanaaf badii kaleessa Muktaar Kadir godheef itti gaafatamummaa isaa hin fudhanne jettanii hin fudhanne jettu taanaan welcome fudhadhaa. Badii isaan gochaa jiran kana hin fudhannu. Uummata Oromoo bukkee dhaabbannee waan uummatni Oromoo ta'e taana jettu taanaan uummanni Wallaggaas taanaan namni tokko gadi baatanii lammaarra gortu taanaan waan lammaarra burga'uudhaaf jiru itti dabala abbaan keenuma fudhatta jechaadha. Abbaan lammaa wajjin taate waan uummata Oromoo xiyyaaraan tumu kana. Koloneeraa fi jeneraala uummata Oromoo xiyyaaraan tumaa jiran kana cina dhaabbattanii isaanii wajjin taatanii waa dubbachuu barbaaddu taanaan Wallagga taate, Jimma taate, Boorana taate, Arsii taate mootummaa xiyyaaraan uummata keenya fixu kana cina dhaabbattee waa jetta taanaan namticha sana wajjin itti gaafatamta. Kan itti gaafatamtu akka biyyaatti tuun ta'een akka nam tokkeetti. Akka nam tokkeetti. Wal arguudhaaf jirra hundi keenya. Uummatni xiyyaaraan tumamee biyya kamiyyuu ta'e laatti deebi'een beeku. Uummata Indii argineerra, uummata Afrikaa Kibbaa argineerra, uummata Liibiyaa argineerra. Namni rasaasaan tumamee xiyyaaraan tumamee teellaatti deebi'e abaddan hin jiru. Abaddan. Isinii galee? Waraana adda bilisummaa Oromoo xiqqoo isinitti fakkaattee tuffattanii itti seentanii karatti baatan dhabdan kana tuffachaa jirtu miti. Nuyi xiqqoo ma eegaa. Xiqqoodhuma eeggadha. Eeggadha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota uummata Jimmaa. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Abbaa Jifaar. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Shaangibee. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota warra Gibee. Waamicha atattamaan isinii dhiyeessa. Waamicha atattama. Rakkoo OPDO'n qabdu kana. Dhibee OPDO'n qabdu kana. Dhibee OPDO'n uummata keenya fixxu. Uummata keenya xiyyaaraan tumtu kana keessatti include hin ta'ina. Hin ta'ina keessaa of baasaa.
lammaan lammaadha nam tokkeedha abiyyiidha nam tokkeedha ni gale muktaar kadir nam tokkeedha rakkoo muktaar kadir balleesseef dogoggora muktaar kadir dalageef itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf wuxxifatanaa yaa ummata Jimmaa ijoollee jalduu guyyaa tokkotti nama 250 muktaar kadir ajjeesise sanaaf itti gaafatamummaa hin fudhatinaa yaa ummata Jimmaa hin fudhatinaa muktaar ofirraa kafalu baa keessaan fudhatinaa lammaadhaaf Abdii jeneraal lammaadhaaf koloneer Abdii ummata Wallaggaa xiyyaaraan guyyoota 3 tumaa turaniif itti gaafatamummaa isaanaa fudhatan ummatni Wallaggaan fudhatu bakka lamma ummanni Jimmaa fudhachuun qabu bakka Abdii itti gaafatamummaa isaanaa fudhatan duukaa buutanii nafarsinaa kanaafan isinii tuquu barbaade jechaadha ummattoota Jimmaatiif magaalaa Jimmaa isiniin kabachiisne Abiyyi Ahmad isiniin kabachiisne akka baqataatti jiraattu lafti keessan gamanaan saxoo meedaa beettu ijoolleen Jimmaa ragaadhati yoo kijibde malee ragaadha sirriittan ija kootiin an arge saxoo meedaa isin duraan fardarra guluftanii fi shonkoraarra dhaabbattanii gurgurattan zayituunii yookaan rooqarra dhaabbattanii gabayaatti gurgurattan isin hirkaa fuudhee kan warra ortodoksiitiif kenne Abiyyi Ahmadiiti Abiyyi fi Muktaar Kadiriiti sirriittan beeka waan an beekun dubbadha waan ija kootiin argan dubbadha lafa keessan Jimmaa University biraa kaasee Jimmaa kolleejjii bira dabarsee masaraa Abbaa Jifaaritti gubbaa jireenitti garanaan amma gubbaa jireenitti isin buqqisee kan nafxanyaadhaaf kenne kan tigrootaaf kenne kan tigrootatti gurgurate Abiyyiidhaaf Muktaar Kadiriiti sirriittan beeka waanan ijaan argan dubbadha tokkotti hin dabalu dhattanii ilaaluuf jirtu bar tokko warri hin beenne bar tokko dhaqaati ilaala warri hin beenne garanaan kara ajiippii lafa keessan mana barnootaa ajiippii irraati mana barnootaa jireen sadarkaa lammaffaa yookaan immoo ajiippii kutaa 8ffaati amma kutaa 10ffaatti jiru irraati kaasee preparatoriin bakka biraadha teelee balbaladha beektu siniyyuu ijoolleen Jimmaa beektu preparatoriin poolisii waajjira poolisii bukkeedha magaalaa Awweetu achi ol darbitanii leencota arfan darbitanii jechaadha leencota arfan sana darbitaniitti preparatoriin kutaa 9ffaatiif kutaa 10ffaa kan itti baratan mana barnootaa jireen biraatii kaasee ajiippiidhaan qaxxaamuree amma laga booyyeetti lafa keessan isin hirkaa fuudhee kan Tigreef Amaaraaf kenne Abiyyiidhaaf Muktaar Kadir Abiyyiif Muktaar Kadir ija kootiin an arge lafan qabdan magaalaa Jimmaa keessatti afaan Oromoo dubbachuun saalfiidha magaalaa Jimmaa keessatti boqqol qabatanii deemuun saalfiidha magaalaa Jimmaa keessatti afaan Oromoon bilbila dubbachuun saalfiidha Abiyyi waggaa 27 kana maa kana siin kabachiisan Abiyyi eenyummaa keessa hirkaa fudhate otoo beette eenyummaa keessa hirkaa fudhate sila otoo beette amma bosona seentee Abiyyi irratti qabsoofta turte sila ya silaati amma ture sila yerooti Abiyyi irratti qabsooftee bilisummaa mataa keetii deeffattu silaati amma ture sila amma ture garuu san dogoggoraan hedduun keessanichaadha warri sabboontonni jirtu ijoollee Jimmaa hedduun beeka sabboontota warri kaan garuu dogoggoraan yookaan OPDO taatanii yookaan makaa kulloof waan biraa qabaattanii warri ijoollee Jimmaa walii galatti kulleettanii arrabsinaa warra arrabsitan no hundi isaanii kulloo miti Jimmaan ijoollee qulqulluun ani beeku kan wajjin baradhe bakka garaa garaatti kan hin baqiinsa irratti beeku ijoollee Jimmaa Oromoo qulqulluu hedduun beeka warra kana miti warra maatiin isaanii akka Muktaar Kadiriif akka koloneer Abiyyi Ahmad OPDOdhaaf wayyaaniidhaaf dalaganidha hedduun isaanii isaantu nuun falma eenyummaan lafaa eenyummaan namaa identitiin qabeenyaan waan tokko ittiin fakkaatu waan tokko ittiin mul'atu kan itti fakkaatu kan itti mul'atu maqaarraatiif qabeenya irraa arra nyaachuu buna Jimmaa jedhamee waamama addunyaa irraa Jimmaatu tokkoffaadha bunaan jedhamee waamama ijoolleen Jimmaa guyyaa tokko yoo buna gurgurattanii beektan tokkoon isaan beeka tokkoon warra buna keessan gurguratu tokkoon an beeka kana falmitanii deeffattaniittu Abiyyi kana falmee isinii deebiseera
in qabdan buna keessan hin gurgurattan waan barbaadde dhugaa isaan sitti maa dhugaa kana garuu bishaaniin bulbulii liqimsi bishaaniin bulbulii galgala yeroo rafuufettu Soolan Abdii maal jedhe laatamee takka yaadu ija kee dunuunfadhuuti wanti Soolan naan jedhe kun dhuguma moo jibbanurraa qabee dhugaa obbolummaatu na dubbachiisa biyya kee falmadhu dhugaa obbolummaatu na dubbachiisa dachee kee falmadhu garboomtee dacheen kee sirkaa ba'e si gale garanaan isinitti maammoo kara kulloo barriidhaan kulloo barri kareedhamu isin beektu ijoolleen Jimmaa sirriitti kulloo barri jechuun atoobistara dudduubaan jechaadha atoobistara akkas hin jettan ittiin isinii jedha baktaraa ture isteediyoomii irraa baktaraa irraati atoobistaraadha achi gidduu maaltu jira international hotel hoteelli sun kan eenyuti isinii galee teessoo namni irra taa'ee gurguratu ijoolleen kulloo magaalaa sanatti hojjettee gurgurattu illee simmiti kan gurguratu ijoollee kullootiif ijoollee kafaati kanallee akkasin hojjettaniif carraa isiniin laatan ijoollee Jimmaa warra qulqulluutan dubbachaa jira kanarree carraa isiniin laatan isin ari'u isin tuffatu biyya akkanaa kana keessa jiraachaa arra abiyyiin sappoorti gochuudhaaf gandummaa wayii isinitti dhaga'ame jechaadha no isinii galee kara garanaan isinii dhufan irshaa kolleejjeettu kara irshaa kolleejjii dirree xiyyaaraa isa moofaa duraanii amma haaromsanii ijaaranii dhufte hin beeku yeroonni moofaa hin beeka dirree xiyyaaraa duraanii sana jira Oromoon isinirraan fudhannee akka jiru well done waa'ee magaalaa Jimmaan dubbachaa jira magaalaa Jimmaa naannoo magaalaa Jimmaa wanta hojjetamu hedduutu jira fakkeenya dhagaa gurraachatu ba'a dhagaa gurraacha jechuun የከሰል ድንጋይ ሰይደም አፋን አማራቲን ዳጋስ አብድራቲ እትነቀሜ ጃኩዚ ኬስ ኤሮቴሰን አማሚ ኬስ ገፋ ቀመር ቀተኒ ዳክተኒ ባተኒ ጃኩዚ ኬስ ቴሰን ዳጋ አብድት ነሚያ አብዶ ወይሱ ሰኔቻል ዳጋ ሰነቱ ባጅማ ኬሳ ዳጋ ሰነሜ ኦሮሞን ጅማ ነሜ ኤክስፖርት ጉዱ ተኮ ጅራ ጅርቱ ኪጂባስ ጀዲ ማልስ ጀዲ ዱጋን ስቲ ማጅሩ ከነ ቡልቡሊ ሊቅም ሲገልገል አከኪኒኒት ሲፈየዳ akka kiniinitti si fayyadu dhugaan sitti maa jiru kun Oromoon tokko hin jiru kan dhagaa sana ekspoorti godhu eenyu akka ekspoorti godhu beekna dhagaa sana isintu ekspoorti gochuu qaba kan keessan malee kan Amaaraa miti kan Tigree miti kan Guraagee miti isinii galee zabanyaan Jimmaa Yuunivarsiitii fi waardiyyaan Jimmaa Yuunivarsiitii fi even kunillee waan guddaa ta'e Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti waardiyyummaadhaaf saanii barattoonni irraa nyaatan dhiqullee isiniin kennan waan biraa dhiisee jechaadha waan biraa dhiisiiti amma kanattan beeka oduu funaan nadhee miti waan hin qaamaan beeku Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti wanta hin arginsittama warra achi turan gaafadhaa yookaan warra achitti baratan yoo waa'ee ofii keessaniin beektan ta'e jechaadha isinii galee kana hunda kan isin godhe Abiyyiitiif Muktaar Kadiriisin arra mataatti baattan kanadha warra mataatti baattan kana jechaadha dogoggortanii never ever ijoollee Jimmaan arrabsina ijoolleen Jimmaa warri dhugaatti falmachaa jiran warri dhugaatti qabsaa jiran jiru warri kaan warri maallaqaan maaliin burjaajaanii garatti gora wallaalan jiru isaaniin gorsa ittima akkuma bakka kaan jiru immoo Amaarri jira Tigreen jira kulloon jira isinii galee fakkeenya gaarii isiniif ta'u Daashin baankiin Tigroota markaatoo keessan isin jalaa gubanii bakkaati keessan baadiyyaatti dhuftee dinnichatti gurgurattee ashaboo bitattee galtu san isin jalaa gubanii bakka sana irratti Daashin baankii kan Tigroota ijaaruun isaanii fakkeenya gaarii isiniif ta'u achan jira gaafa sana isinii galee barataa yuunivarsiitii kan foorii cufe gammachiis mucaa dambidooloo gaafa duukaa bu'anii inni bishaan daakuudhaaf gara sarbootti gadi buunaan duukaa bu'anii gaafa bishaan keessatti ajjeesan achan jira ijoollee yuunivarsiitii hiriira nagaa baanaan isinis duukaa buutanii ijoollee Oromootummaa turtan waraanni magaalaa sanaa gadi yaa'ee elektirikii shiboo elektirikii rasaasaan kutee ijoollee irratti lafaan dha'aa ture gaafa mucaa dambidooloo kan
afur cufe yuunivarsiitii sana keessaa afur cufee kan eebbifamu mucaa Dambidolloo gaafa ajjeesan jechaadha. Gammachiisiin gaafa ajjeesan. Isinii galee eenyutu ajjeese? Eenyutu ajjeese? Kanaaf dammaqa ijoolleen Jimmaa dammaqa harka qullaa jirtu. OPDO'n isin barsiistee sammuu keessaa waan qabdan. Maallaqa isin saamtee lafaa waan qabdan. Kiisiin keessan duwwaa. Lafa keessan isin jalaa gurgurattee lafaan qabdan lafti keessan duwwaa. Magaalaa Jimmaa seentarii keessaa namoota qubaan lakkaaman naannoo Jimmaa Yuunivarsiitii completely gajjallaatii kaasee jechaadha. Qociitii kaasee amma Jimmaa kolleejitti amma gubbaatti faarmaasii Oromoo tokkitti duwwaa jira. Faarmaasii Obbo Kamaal. Isaaniyyuu nama Ilubbaa Boorii dhufanidha. Isaanuu nama Jimmaa miti. Faarmaasii Kamaal deemaa ilaalaa warri beektan. Warra amma Jimmaa jirtanis sheerii godhaafii dhaqanii ilaalanii faarmaasii tokkittiitu jira. Bitaan kan Tigree, mirgaan kan Tigree, Oromoon tokko hin jiru. Oromoon tokko hin jiru. Abiyyii fi Muktaar Kadirati jettu kanallee siin goone akkati mana shaayii fi mana buskuttii tokko banattuufillee gaafa kontiinariin bitaaf mirgaadhaan iramu lafti sun cicciramee iramu achan jira. Abiyyii fi Muktaar Kadir ati jettu kun kanallee Oromoo tokkoof hin kennine. Amaaraaf Tigreetti gurguratan. Dhugaa kana bulbulii dhugi. Bulbuliitii dhugi dhugaa kana. Hin qabdan. Nama isinii hojjetu tokkoyyuu hin qabdan. Ofii keessanii amma hojjetadhaadha kan isinii jechaa jiru. Wallagga dhufee siifaa hojjetuu miti. Shawaan dhufee siifaa hojjetuu miti. Booranni dhufee siifaa hojjetuu miti. Yookaan siyaa dammaqsuu miti. Ofii keetii dammaqi yaa ijoollee ilma Jimmaa isa qulqullu. Yaa ilma Jimmaa isa qulqullu. Yaa ilma Abbaa Jifaar isa qulqullu. Ilma Shanan Gibee isa qulqullu. Amma dammaqiitti hojjetadhu. Isa dhakan hin sitti maayiru. Isa dhakan hin sitti maayiru. Yoo Wallaggaatti rakkoo tokko argite natti himi. Yoo Harargeetti rakkoo tokko argite itti himi. Yoo Booranatti rakkoo tokko argite itti himi. Kana dhalaa qorichi nuti waliif kennin. Bulbuleen dhugatuu isheen natti dhooftu. Dhugaa rakkoo ani qabu. Otoo lafti koo saamamuu yoo hin callise. Otoo dacheen koo gurguramuu yoo hin callise. Otoo dhugaan koo jallatu yoo hin callise. Otoo maatiin koo du'anii yoo hin callise. Natti mi bulbuliiti ciniinnadheen dhugaa utuu isheen natti dhooftu. Utuu isheen dhooftuun ilaa ciniinnadhee akka koosootti dhuga. Dhugaan dhugaa dhaga. Dhugaan garaanan ciniintu. Si galee yoon sobaan si jaalladhe boran si jibba garuu yoon dhugaadhaan si jaalladhe arra yeroo sobaatti si jibbu malee gaafa naa galte sin galateeffadha sin jaalladha. Kanaaf dhugaa jirtu kana ciniinnadhu liqimsi sheerii godhaa ijoollee Jimmaa dhageessisa. Ijoolleen Jimmaa dammaqanii lafa isaanii afalmatanii lafa isaanii adeeffatanii. Lafa isaanii adeeffatanii harka qullaa jiru obbolaan keenya. Kan kana isaan godhe kan ijoollee Jimmaa kana godhe Muktaar Kadiriif Abiyyi. Koloneer Abiyyiitiif Muktaar Kadir lafa magaalaa Jimmaa keessa jiru hunda gurguratanii fixanii qotee bulaa magaalaa Jimmaa keessaaf naannoo sana jiru hunda buqqisanii fixanii uummatni Jimmaa magaalaan Jimmaa duwwaadha. Afaan Oromootiin dubbachuun Oromiyaa keessatti bakki inni itti saalfii ta'e amma ammaatti Jimma. Finfinnee jechaadha bara Finfinnee kan biraa. Finfinnee kan biraa. Buna keessan ekspoortii gootanii hin beektan dhagaa. Kan baay'ee na yaaddessee jechaadha. Gumarroo shaayii fi wushwush gaafa naqee argeedha. Lafti gumarroo shaayii fi wushwush irra dhaabbatee jiru. Shaayiidhuma dhugnu kana bara baala shaayii qixal shaayii kan jedhamu. Lafti baalli kun irra dhaabbatee jiru ijaan ilaalteen fixxu. Akka itti gaafa ilaaltudha akka itti wal qixxaatee ila akka itti wal qixxaatee iji kee gamanca'u. Iji kee gamanca'u jechaadha. Kana keessa dubartoota Jimmaatu dugdatti guuboo baatanii guuboo leemmanarraa dhaamu kana qarkaarraa qarkaa ittus leemmanan jettanii. Qarkaan Amaariffadha by the way malee Oromiffa miti. Oromiffisaa leemman adhasumaan bira. Leemmanatti guuboo baatanii dugdatti biratanii ciranii laa akkas gochaa oolu. Guyyaa guutuu akkasittiin dhaabbachaa oolanii abbaan qabeenya kanaa Amaaradha. Guyyaa guutuu akkasitti dhaabbachaa oolanii jechaadha. Birrii yeroo sana birrii 7 kaffalamaaf birrii 7. Namtichi garuu shaayii ashagamtuu ishee tokkittii duwwaa meeqaan gurgura. Shaayii ashagamtuu ishee tokkittii. Sinii galee? Kanaaf dhugaan hin hadhoofti. Dhugaan ila ciniinnatti dhugaa kana liqimsu taanaan waggaa 20 Jimmaa waan jedhamu. Garuu gaarummaan isaa
namoonni qabsaa'onni Oromoo qabsaa'onni haqa jabaatanii falmachaa waan jiraniif Jimmaa bilisan baasu. Yoo isin dammaquu yoo diddan Jimmaa miti jechaadha. Bineensa Oromiyaa yoo sichi bilisa baasna. Bineensa Oromiyaa tun ta'in bineensa Oromiyaa yoo sichi bilisoomsana. Eegalee garuu yoon dammaqxan ta'e badii namtichi kun godhaa jiruutiif itti gaafatamoo taatu. Yoon dammaqxan ta'e dammaquun waan biraa namticha boombiidhaan niwukileeriidhaan xiyyaaraan nama fixu kana deeggaruu waan biraa. Siyaasa wallaaluun rakkoon qabu. Barnoota barachuu dhiisuun rakkoon qabu. In baratta, in fooyyeffatta, ol dhufta, nama wajjin haasofta, kitaaba dubbista, bilisummaadhaaf garbummaa adda baastee barta, in bilisoomta kun rakkoon qabu. Garuu otoo beektuu bojonjortee otoo beektuu mataa jala qabattee sirratti albaa jira taanaan you will pay. In kaffaltee jechaadha saanduqa. In kaffalta. Waan barbaadde jedhiin arrabsi. Dhugattii kana garuu yeroo narraa cufattu daqiiqaa tokko ija keen dunuunfadhuuti keessatti yoo mucaa Jimmaa taate yoo ilma Jimmaa taate yeroo narraatii cufattu yeroon fixee cufu ija keetiin dunuunfadhuuti daqiiqaa tokkoof yaadi gurbaan kun dhuga Jimmaa mataatee amma miillaattan beeka lafa keessan of kaan qabdan. Kan ammoo kan isin godhe Wallagga miti, Arsii miti, Baalee miti, Harargee miti kan isin godhe Abiyyiitiif Muktaar Kadiriiti. Koloneer Abiyyi Ahmadiif Muktaar Kadirtu dhaabbiitti lafa keessan isin irratti gurgurate. Dhaabbiitti lafa keessan gurguratan eenyutti Amaaratti, eenyutti Tigreetti. Isinii galee? Kana falmachuu qabdu. Kana deeffachuu qabdu. Gaafa namni Abiyyiin itti dubbatu jibbaa Abiyyi yookaan gandummaa isinitti hin fakkaatin dursa jecha gosa Oromoo adda baasaati bara waan kan biraan. Oromoo maccaati lamma Abiyyiif lammaan gosa tokkodha. Gosa Oromoo adda baastanii hin beektan hedduun keessan. Abiyyiif lammaan gosa tokkodha. Garuu nuti gosummaa waan jibbinuuf dhugaa irratti dippeend ta'aniiti kan dubbachaa jirru. Dhugaa irratti waan Jimmaan dhabaa jiru tokko tokkoon itti himaa jirra. Jimmaan waggoota 27 kana keessatti maal dhabe? Maal argate? Waan argate tokko hin qabu. Oromoon inni kaan afaan Oromoo shakashakaasaa yoo xiqqaate isin still now still hin jirtan. Misejiin qonni jalqabaa fanne hangafaanni guyyaarra waraanni koloneer Abiyyi fi Jeneraal Lammaa kan guyyoota 3 darbaniif Wallaggaa xiyyaaraan tumaa ture Amboo Gincii Jalduu guyyootatti dhufan guyyoota 10-15 gidduutti magaalota kana tumuudhaaf waan ta'eef tokkoffaa influence gochuu push gochuu akka isaan nurratti hin dhukaasan akka isaan uummata keenya rasaasaan hin fitne xiyyaaraan hin fitne abaa ajjeesuun hin danda'amu najjeesan akka isaan uummata keenya hin fitneef odeeffannoo gadhiisuudha tokko. Inni lammataa uummata jalduutti manii akka inni qophaa'ee ofirraa qolatu gochuudha. Akka inni ofirraatii qolatu gochuudha. Isinii galee? Kana booddee mootummaa wayyaanii wajjin waan mootummaa wayyaanii nu bixxilte wajjin ergamtuudhaaf jala deemtuu wayyaanotaa kan waggaa 27 wayyaanii baachaa turte amma immoo G7 mataatti baachuudhaaf G7 jala deddeemtu kanaan lammata gargar fixannee jira. Gargar fixanne. Xiyyaaraan waltumnee gargar fixanne jechaadha. Xiyyaaraan waltumnee gargar fixanne. Dheengadda gaafate Awurooppaa dhuftu akkatti si simanne akkatti si keessummeessine eerpoortii gaafa dhuftu akka reenji si goone atuu beektaa nutis beenna. Ijoolleen hiriyoonni koo Faransaayee jirtan maal akkan gochaa ture akkamitti akkan paartisipeet keessatti godhe akkamitti akkan orgaanaayis gochaa ture hundi keessan beektu warri Faransaayee jirtan. Amma garuu gaddeebitanii utuu Amaararraa Tigreerraa Somaaleerraa qawwee hiikkadhaa jettanii Oromootti bobbaatanii Oromoo rasaasaan utuu hin taane xiyyaaraan waan tumtaniif gargar fixanne jechaadha. Tokko hin jiru kana booda. Waraana G7 wajjiniin
qubeelaa gochaa jirtu. Fuudhaaf heeruma raawwachaa jirtu. Oromootti dhukaasuudhaaf G7 wajjin hojjechaa jirtu. Isin bira geenyee jira. Isin bira geenyee jira. Adda bilisummaa Oromootti quba buusuu hin dandeessan kan isin gubuudhaaf deemtan xiyyaaraanis taanaan, taankiidhaan taanaan, moortaraan taanaan, waan barbaaddaniin taanaan kan isin gubuudhaaf deemaa jirtan mana barnootaa haati Oromootti ijoortee ijaarratte sabbata ishee hiitee jabbii qabdu gurgurtee re'ee qabdu gurgurtee lafa qabdu gurgurtee ijoolleen koo baratanii re'ee naa bitu laata jettee mana barnootaa aatiyyeessaa ijaarratte kana xiyyaaraan gubuu deemtu. Kana gubuu deemtu akkuma Dambidollootti gubdan, akkuma Begiitti gubdan, akkuma Gidaamitti gubdan. Qabeenya Oromoo mana barnootaa Oromoo manni barnootaa iyyuu hin jiru. Ijoolleen keenya filxii irra teessee baratti. Nama keenya iyyoomsitanii mana barnootaan ijaartanii fi hospitaalan ijaartanii fi filxii isaan muka falaxanii irra tatta'anii baratan kana jalaa gubuu deemtu. Kana seenaatu sin gaafata jechaadha. Kana seenaatu sin gaafata. Ijoolleen Jimmaa waan Abiyyi dalage kanaaf Abiyyi duukaa buunee itti gaafatamna jettanii yaaddu taanaan sammuutti yaaddan isintu beeka, isiniif anniisa. Garuu ijoolleen Jimmaa akkanatti yaaddu hin jirtu. Sabboontota baay'een beeka Jimmaa keessa. Sabboontota baay'een beeka jechaadha. Isinii galee? Sabboontota baay'een beeka. Warri OPDO taataniif OPDO jala lixxanii abashoota jala lixxanii lafa Jimmaa Abiyyiidhaaf Muktaar Qadirii wajjin gurgurachaa turtan ammallee gurgurachaa jirtan dabarsitaniis gurgurachuu barbaaddan. G7 wajjin taatanii Oromoo gadi qabdanii isaaniin aangootti ol fiddanii isaanii wajjin taatanii Oromoo kolneeffachuu warri barbaadan jiraannaan isiniif milkaa'u. Isiniif hin milkaa'u. Tasuma abbaa tasaa never ever hin milkooftanii hin joorinaa. Hin milkooftanii hin joorinaa. Tasuma waan hin taanedha. Tasa abbaa tasaa. Oromoon qophaa'ee isinirratti baree soba keessan didee isinirraa fudhachuu tasuma hin danda'u jechaadha. Tasuma. Isinii galee? Sanaaf ifama. Kanaaf dammaqa invite ijoollee Jimmaa keessatti ijoollee Jimmaa tu jiraatanii dubbatanii baay'inatti tola. Ijoollee Jimmaa invite ergadhaa ijoolleen Jimmaa dubbachuu dandeessu. Warri kaanis dubbachuu dandeessu jechaadha. Amma san invitation ergattanitti warra keessa OPDO taanan gaan namitti erga jechaadha. Sorry grama gaannam deemeeti. Gaannam deemteetta. Warri ijoollee Jimmaa taatan tokko barreessa. Ijoollee Jimmaa dubbachuun barbaada warri jettan tokko barreessa. Warri OPDO taatan dubbachuu barbaadan Jimmaa ta'e, Harargee ta'e, Baalee ta'e, Wallagga ta'e OPDO lama barreessa. Uummata warri taatan immoo uummata warri taatan 3 barreessa. Inviting kennin jecha jiru miseensonni isin buqqisna. OPDO we will move you. Okay, mee nama kana nafeera. Kamera ke naannis sakkeetti simsee.
Okay, boontu siifan kennaatu. Okay, tokko tokko ijoollee Jimmaa tokko tokko ijoollee Jimmaa. Ijoollee Jimmaa rakkoo keessa jirtan rakkoo guddaatu jira waan ta'eef isin ibsuun barbaada. Kaameraa kee walabummaa kaameraa kee asirgi. Kaameraan kennu nuti. Bayiseen walabummaa bayiseen. Okay, ijoollee Jimmaa tettee seentee waa'ee Jimmaan beektu taanaan sin baasu. Waa'ee Jimmaa namoota eebbii caalaa nan beeka ijoollee Jimmaa waan ta'eef Oromiyaa nan beeka. Kanaaf ijoollee Jimmaa taanaan sin baasu tokkitti. Okay, Yasin, tukku irra Yasin. Okay, Yasin miti. Yes, Jimma. Yes, Jimma. Kameraan kennu. Muzeer. Musber, I think Musber Tayyib. Tayyib, ijoollee Jimmaa miti taanaan sin baasa. Waa'ee ijoollee Jimmaati. Fudhachaan jirtu. Kaameraa kee naannessite malee siin seenu. I mean bilbila kee akkas godhu. Bilbila kee akkasitti naannessi. Bilbila kee akkasitti naannessitti kiliik godhe jechaadha. Ethiopia wallaf afaan Oromoo waan beektu natti hin fakkaattu kanaaf sin ajajisu bicha irra waan ta'eef. Okay, OPDO daaf hin carraa kenna. Ijoolleen Jimmaa tokko tokko siniin jedheeraa hin fudhanne. Qaasi marsi duwwaa duwwaa jettee ani duwwaa duwwaan jenna. Okay. Ethiopia love ማለት ati OPDO ደግሞ ijoollee Jimmaati moo ijoollee Jimmaati?
Okay, amazing. Seen Ethiopia love, seen. Yega jolly Jimmaa taati. Okay, Ethiopia love, yeroo lama si ergisee nu dandeenye. Okay, OPDO lakkoofsa lama erga. OPDO interview sun goona lakkoofsa lama erga. Mee yaada